Masjiidni kun biyya Itoophiyaa naannoo Harar ganda baadiyyaa seenaa guddaa qabu ganda Korommii jedhamuun beekamu keessatti argama. Masjiidni kun kan jaarraalee hedduu lakkoofse yeroo ta'u manguddoota Korommii tokko tokko irraa akka dhageenye hubannetti masjiidni Jum'aa Korommii kun masjiida Jum'aa kan magaalaa Harar keessa jiru dura akka ijaaramee ture nutti himan. Hayya ala salaah hayya ala salaah Masjiidni Jum'aa Harar ammoo umrii waggaa 1,000 ol qaba. Masjiidni kunis bifa isaa kan dur eeggatee haga yeroo ammaan tanaa hawaasni Argobbaa kan Korommii keessa jiraatan yeroo ammaatti illee masjiida kana keessatti salaataa jiran. Wayita masjiida kana daawwachaa turretti seenaan of duuba nu deebistee jireenya gaafa rasuula keenyaa sallallahu alayhi wa sallamii fi jireenya sahaabaa nu yaadachiise. Huh? Masjid Jumaa daawwannaa. Okay, asiin ga'e. Masjiida Jum'aa kan Korommiiti. Masjiidni kun waggaa dheeraa lakkoofsee jira. Masjiidni kun seenaa guddaa kan qabu waggaa ta'u ijaarameenni masjiida kanaatis uummanni hoggaaniif ijaaran hawaasni naannoo kanaa waggaa 100 hedduu dura gizee masjiida kana ijaaran dhagaa kana gizeeniif cabsan gaararraa cabsaniiti as ol baasan yeroo kana sawaaba isaan rabbitti hisaabachuudhaaf dhagaa fi cirracha yookiin ammoo biyyee horofa kan masjiida kanatti ijaaran harreedhaan fe'anii fiduun turre carqiitti maraniiti ifiif baataniiti kan masjiida kanatti ijaaran jechuudha. Hawaasni Argobbaa Korommii masjiida kana yeroo ijaaran sanitti qulqullina yookiin ikhlaasa hojii isaanii irraa kan ka'een dhagaa masjiida kana itti ijaaran dhagaa san dhiqanii qulqulleessanii gaara akkaan fagoo ta'e kana gubbatti carqiidhaanis maranii qonya irratti baataniiti kan masjiida kana ijaaran. Harree ittiin feene jedhan sila harreen meeshaa isaa fidanii miti huccuutti kutumfatanii fidan jedhan. Dhagaalee bootti itti ijaaran. Dhagaa fi biyyee. Dhagaa ijaaraniin kana. Dhagaa ijaaraniin kana biyyee jiisanii cibaa godhan gaaraaf ceekuutti fidan jedhan. Taarika isaa ugaa dhageenya. Siwaaba barbaadudha. Yeroo sanitti dhagaa fi cirracha kan masjiida kana ittiin ijaaran harree irratti fe'uu hin barbaanne ture. Sababni isaas hojii isaan hojjetan tana keessatti ikhlaasa yookiin ammoo rabbiif jecha hojii tana qulqulleessanii humna isaanii fayyadamanii dhagaa kana qonya irra baadhataniiti kan gaara akkaan fagoo ta'e kana gubbaa ol baasanii masjiida amma agarru kan waggaa 1,000 ol lakkoofse kana kan ijaaran ta'uu manguddoon Korommiidhaa kan amma lubbuun jiran seenaa tana nutti himan.
أما منارة مسجداتي مسجدني هنا كمار كتن خنا دقادان بوتيدان جارمي جارا سدي سجل خجو لكوسي جرا كمار كتن خوني نو درجة ساقو كوبي والبها جرا منارة مسجدة عند كرومي تركمو عند ركوبات تركمو يجودا أما سخسة تركمو كاميرامان كمون أسرع زانن قدوة hunda caalaa kan nu dinqisiise garuu minaaraa masjiida kanaati. Salaata shanan guyyatti azaanamu hunda minaaraa kana keessatti muwaazinni seenuudhaan darajaalee minaaraa kana keessa jiru fayyadamuun gara minaaraa kana gama gubbaatti ol bahee azaana. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن ندوبة تلقون منارة مسجد جمعة خانة نبادية فرمية قبة تلقون يرون صلاة وقاقه موازيني وقت أنا خسين ودان درجات خسجرة درجات سنقوبة البيتي لفتي تونس وان الخالو تاتف حواسني جندا أكد أقولتي يرو صلاة شنان أزوبة أزانا جشو حي على الصلاة حي على الصلاة لفتي مسجدني خن الرتي إجارمي لفتلو الخاتو وان تهيف أزاني مؤذني خن أزانو جندقوتوف دقام akkasuma masjida jum'aa kan korommii keessatti argamu kana keessatti kitaabota maqxuuxa yookiin kitaabota harkaan barreeffaman kan waggaa 1000 ol lakkoofsisaniitu masjida jum'aa korommii kana keessatti argama. kitaabota kana keessaa kitaabota harkaan barreeffaman qur'aana hadiisota garaagaraa askaaraa fi akkasuma kitaabota fiqhii hedduutu keessatti argama. Uummanni Argobbaa Korommii hambaa seenaalee abbootii isaanii kana tiksanii haga yeroo ammaatti eeganii asiin gahanii jiran. أعوذ بالله.